Guyyaa keessan kanii eeggachaa turtanii kunoo har'a keessa yaa misirroota diinii gammachuu teessodiif xiqqaa fi guddaanii dhufee orma jira alii fi ollaanii misirroon lechuutu baga gammaddanii. Guyyaa keessan kanii eeggachaa turtanii kunoo har'a keessa yaa misirroota diinii gammachuu teessodiif xiqqaa fi guddaanii dhufee orma jira alii fi ollaanii misirroon lechuutu baga gammaddanii. Hoggaa dhalaan takka heerumuudhaaf deemtu nama hedduu jira kawatti dhaammatu dhaamsa adda addaa hamtuus tahee toltu dhaamuunuu madollee tun waanuma jirtu waan si fayyaduu fi kasiin taane taatu. Yaa bo'atis nama firraa akka dhaltu xiqqaatullee atees hanganaan wallaaltu bilaash waa hin jenne waan dhagayaa jirtu waan jarsaa fi jardee adda fageessitu ifirraa eeydamas waan kana fakkaatu kan jarsaa fi jardii lamaan wal orgitu fakkeenyan siif himaa akka qalbeeffatu. Dhaamsa kana kuutu fudhu gorfamiini misirroon lechuutu baga gammaddanii. Hintaala yoo taate akka jedhaniini mucaa nama garaa ifiin garsiisini akkan tarkaanfanneef inni si gubbaani kunoo kana dhaamse dhaalatti dhaamanii. Jarri wal tahiinsa namaan feene suni dhagaahi gurbaanis waan isaan jedhanii. Aboo ati jarte wajjin taphatini garaaif garsiifte suuman tuffatini tokko kana dhaamsi dhiiratti dhaamanii kanaan jaarsa jaarti garadda baasanii isaan lamaan jidduu hadaamii dhabanii waliin hin oodinaa waan akkanaatini sheeyxaanni jenneefi kan insiidha kuni. Nama facaasuudha dalagaan isaanii hoggu takka jaarri toltuu si yaadanii wanni kanaa hedduu firra akka eeydanii nasu yaadatiini kana hodhaamsinii misirroo lechuutu baga gammaddanii. Muhammaduun keenya caalaan ambiyoota rabbitti haa buusu nagayaaf rahmataa warra isaa hundaafu haqaa isaanii guuta isaanii dhungatee wajjileen taphata hoggaa wajjin deeman dorgommi ka'aata fakkeenyaaf Aishaa haadha muumintoota gaaf garii fiigatti isii biira kutaa gaaf garii ni fiigaa isii dharraa suuta akka biira kuttuuf carraa isii laata. Har'a namoo hattee jedheerraa dhaabbata akka gammachiisa ture yaa ummata inuu manatti faa ajaa'iba goota osoo rafne dura wajjiniin taphata arrabaa fi hidhii isaanillee tuuta sa'eedaa waa hedduuf akka cuhaakkata karaa kanaanillee arganne barnoota. Lalkana fakkaata jireenyi gaariin misirroon lechuutu baga gammaddanii. Barnoota irraa argattan jedheetiin amanaa yaa kan waliin dhuftan misirroo islaama bakka haadha abbaa wal buufatta nama kokkoblaa gammadaa wal dhungachaatuma wal garsiisa karaa waliin dhoffatina.